galatoomaa jedhaa duraan dursee kana nu gaafachuufi murtii yaadhaa kun murtiin arganne murtii Oromoo Arsii yookiin bira darbee murtii Oromoo guutuu yookiin murtii addunyaa guutuu akka ta'u hawwaa. Godina Baaleeti. Godina Baalee keessatti dalloomannaa Siinqee Aanaati. An akkatti ilaalu gammachuu akka biyyaa akkatti dhaladhe har'a guyyaatti dhaladhetti maaliif dubralleen qabaa durman ambatunillee tiyyaa ta'u Oromoo maraatu tasukko mandootiyaa kanaafu hiyyeessu waan fuudhuu hin danda'iniif murtii har'aa kana osoo danda'e dhaqee maanguddoodhaan sani kennaa kennuufi fedhe na dhooggan malee maaliif nu wal qixxeessee qabaataalleen kan qabnellee wal qixxeessee murtii akkanaa dabarfachuu keessatti sirriitti gammadee jira. Kiyya Makkoo Ajaadam jedhama. Ani godina Baalee irraa aanaa Gaarsaa dhufee haadha Siinqeeti. Jilli yaa'a har'aa kana amma Oromoon sikkoo mandurraa godina shanii irraa sitti wal gaheetiin dhakalee irraa geeffatu kun ilmaan teenya takaleessaa maal keessa jirti har'a hoo aadaadhaan maalirra jirra ka jedhu yaa'a kana nu barbaachisee dhufne jechuudha akka sikkoo mandootitti nu aadaan keenya takkitti sirni keenya tokkochaa jechuudha. Kana tumannee sirreeffannee Oromoon gadaan bulaa duudhaan bulaa safuu qaba. Safuu kana gaaddisa jala taa'ee Oromoo waatu mataa sirna ofii jabeeffata dhaloota roosatti akka taruuf waan kanaaf amma walitti dhufnee jechuudha sikkoo mando. Godina Baalee aanaa Goobbaa irraa dhufe guyyaan Oromoof guyyaan har'aa guyyaa addaatii jechuudha. Sababni isaa sabaa yaa'a saba Oromoo keessattuu sikkoo mando yaa'a galtee ofii taatee ofii gammachuu ofii gaddaa fi cidha ofii keessatti ibsattuu fi murtii gugurdaa akka aadaa Oromootti duudhaa fi safuu Oromoo irra dhaabbattee keessatti tumaatiin tumattee saba Oromootti yookiin ammoo uummata Oromootti gadi buustee uummanni Oromoo ittiin bulmaata mataa ofii aadaa ofiitiin duudhaa ofiitiin safii ofiitiin qabatee ittiin wal bulchuu danda'u yaa'a kana guyyaa har'aa sitti dhufne yaa'a kana irratti murtee gurguddootti taraa murtee gurguddoo taru keessa dhimma fuudhaaf heerumaa irratti dhimma miidhaa dubartootaa fi daa'imman irratti gahu balaaleffachuu irratti dhimma dubartiin takka yookiin shamarran takka fuudhuuf gabbara humnaa olii kenna humnaa olii osoo walitti hin qabanne karaa salphaa ta'een intalti keenya heerumuu akka dandeettu ilmi keenya fuudhuu akka danda'uu fi uummanni duudhaa fi safuu ofii qofarra dhaabbatee osoo waliin miine osoo waliin jeeqne durbaa fi dargaggeessa shamarran teenya gaa'ilaaf geette karaa salphaa ta'ee waliif heerumsiisnee walitti fuunee jiruu fi uummatanii qabeenya ofii kan karaa arganitti qisaasan san jiruu ofiitiif daa'imman ofiitiif oolchuu akka danda'an kan keessatti murtiin gurguddoon taruu fi sirna kanatti gammanne kaabaa kibbaa yaa'ee Oromoon baadiyyaa yaa'ee addaasitti wal ga'uu kenna Oromoon iddaleemmaniiti akka Oromoon itti horee akka Oromoon itti kabajaa qabu waanlee qabna waanyoo sunillee kanarratti itti gammanne waanyoo sunillee nurraa dhaamti jennee yaanna. Kanaaf ammallee Oromoon iddaleemmanii diddileemmanii hin hora malee hin citu hin hora malee hin qannasuun gabbata malee hin huqqatu. Kanaaf itti gammannee jirra sirna kana waan itti gammanneef gammachuun waan itti dhagahame sirna kana cimsannaa sirna kana guddifannaa safuu kana deeffannaa haati Siinqee safuu kana hordofnee nu hadha Siinqee akka aanaa dodolaatitti akka argitan kanatti sirna duriitiin Siinqee duriitiin bonkoo duriitiin hidhata duriitiin wanni aanaa dodolaa irraa kaanee sirna kana gabbifannaaf dhumneef waan sirni kun nuquuqe waan sirni kun kenna ta'e waan gadaan tun teenna taate waan uumaan teenna taateef waan oromticha taaneef sirna kana gabbifannaa sirna kana gabbifachoo dhumne. Biyya maqaan Boonsituu Gadaa jedhama magaalaa Nageellee Arsiiti. Murtee abbootiin gadaa sikkoo mandoo kaa'e irratti gammachuu kanaan jedhamnetu na dhagahama. Maaliif jennaani aadaan teenna tabadde aadaan teenna duudhaan kenna ka duuba badaa jiru akka jabaatee lafa qabatu akka nu qabannee jabaannee ittiin bullu nu tumanii jechuudha.